Egaa yeroo tokko wanti nuti eegnu fi wanti nuti hin eegne waliin madaalu yoo ta'e saayikoo keenyaaf illee sirrii hin ta'u jechuudha. Ilmi namaa waan tokko waan guddaatti hin eegan yoo ta'e yookaan wanti kuni boru naataa boru jireenya kootiif yookiin immoo ittaan boqodha jedhee kan abdatu yoo ta'e osoo immoo guyyaan sun hin gahin yookaan yeroon sun osoo hin gahin immoo iddoo maleetti yoo hafe baay'ee nama salphachiisaa akkasuma immoo baay'ee aamlee nama buusaa jechuudha. Egaa ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaa dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaaf haraa taatan kottaa maatii keenya ta'anutti dabalama sabiskiraayib godhaa akkasuma immoo laayik gochuun dagatina. Egaa yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jala nuuf kaasiniin jechuun barbaada. Viidiyoo ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kuni namoota baay'ee namoota onlaayinii kanarraa wal baranii namoota onlaayinii kanarraan hiriyyaadha jedhanii waliin haasa'anii fi gorsa guddaa fi wanta akkasii kunillee hin jira akka hamma jedhamudha jechuudha. Kanaaf mee seeraan dhaggeeffadhaan isiniin jechuun barbaada. Hamma dhuma sagantaa kootti immoo na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Egaa dhugaa rabbii gaafa seenaa kana gaafa haasa'anii asoosama yookaan mammaaksa wayii fakkaachuu danda'a jechuudha namootaan. Garuu wanti kun nama tokko qofa quunname osoo hin taane namoota hedduudha kan inni quunname jechuudha. Namoota baay'ee quunnamaa jira jechuudha wanti inni kun. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaada bara jiraannu kana keessatti nama tokko faana gaa'ila dhaabbachuu yoo barbaada ta'e yookaan nama tokko faana jaalala yoo barbaada ta'e dursa maal gochuu qabna baagiraawundii nama sunii hubachuun irra jiraata jechuudha. Egaa mucaa hiyyeessaa tokkotu jira ture. Mucaa ittiin kunis dhugaa rabbii seenaa mitiini waan ta'anii kaleessa dhagayeera jechuudha. Waan ta'anii kaleessa dhagayeera jechuudha yuutuubii guddaarraati. Innaa mucaa ittiin kun maatii hiyyeessaa turteeni. Xiqqummaadhuma ishiirraa kaatee dhalattee waggaa 6tti gara magaalaatti kan ishiin galteeni. Magaalaa fira biratti kan ishiin galteeni jechuudha. Egaa otoo fira bukkee teessee mucaan kun barumsa ishii barachaa jirtuuti. Egaa fira bukkeetti wanti hundumtuu akka garaa ofii namaaf hin ta'u deebi'anii immoo wanti ijoollummaatti godhanii fi wanti gaafa xiqqoo ishii guddatan godhanii garaagarummaa qabaa jechuudha. Egaa mucaan kun barumsa ishii isaanuma bukkee teessee osuma barattuuti haaluma barachaa deemtuun guddachaa dhufteeni. Egaa gaafa namni tokko guddatu jireenya kaleessaa waggaa 5 waggaa 6tti jiraatanii fi jireenyi har'a waggaa 10 waggaa 11 12tti jiraatanii garaagarummaa guddaa qaba. Egaa mucayittiin kunis osuma kanaan jirtuuti jabaachaa waan dhuftee fi mana keessa jirtu sun keessatti wanti hundumtuu akka garaa ishii yookaan hin barattis otuma isaan gargaartuuti hin barattis. Akka kaleessaa sun ishiidhaaf ta'uu dide jireenyichi gaafa guddatan mana namaa keessatti baay'ee namatti ulfaata waan ta'eef jechuudha. Egaa mucaa kanatti itti ulfaateen gaafa ishiitti ulfaatuun mucattiin kunis akkas gootee murteessiteeni. Maatii sun biraa baateetu gara biraa kireeffattee jiraachuu yaaddeeni. Gaafa gara biraa kireeffattee jiraachuudhaaf gaafa kaatu mana nama guddaa wayii mana nama guddaa nama xoorataa baheeru tokko mana isaa dhaqxee kireeffattee gibbii gaarii yookaan gibbii haala bareedaadha waan ta'eef jechuudha. Mucaan kunis dhaqxee achitti kireeffattee gaafa isa kireeffattuun achi keessa taa'aarraa barumsa ishii barachaarraa kollajjii baratti turte. Kollajjii waggaa 1ffaa baratti turte. Kollajjii ishii barumsa ishii barachaarraa akkasuma maal goote mana mastaangidoo yookaan mana nyaataa keessaa kan ishiin hojjettu jechuudha. Bakka yeroo hundumayyuu hojii ishii hojjettee hin galtii barumsa ishii baratti jechuudha. Mucattii nama baay'ee amala qabeettidha jechuudha. Nama jireenyaaf tattaafatudha malee nama waan biraatiif adeemu miti jechuudha. Akkasuma gibbii sun keessatti soo galtu gibbii sun keessattis nama baay'ee amala qabeettidha jechuudha. Namni gibbii sun ishiin bira galtu nama guddaadhaani. Isaan nama guddaadha haadha manaallee hin qabanii haati manaa isaanii boqotteetti. Isaan immoo xoorataa bahaniitiin jiraachaa jiru jechuudha. Egaa haa ta'u malee mucaan kun osuma kanaan jirtuuti nuti shamarran kun gaafa sooshaal miidiyaa ilaallu jireenyi qofummaas namatti ulfaata waan ta'eef waa baay'ee yaannaani gaa'ila dhaabbachuu barbaanna gaafa namoonni sapiraas wal godhan maal ta'u kan koos akkas ta'ee jenna. Gaafa namoonni bakka jira miti gaa'ila waan garaagaraa fiqiranyoota gaafa agarru otoo kan koos akkas ta'ee jenna. Keessattuu immoo namni qofummaa jiraatu dhugaa dubbachuudhaaf hin hawwaani nama qofummaa jiraatu osoo hin taane eenyumtuu hin hawwa waan gaarii jechuudha. Egaa mucaan kun otuma tiiktookii fayyadamaa jirtuuti akka carraa ta'ee waa baay'ee agarti waan ta'eef garaa
garaashii keessaa hawa guddaa waan qabduufi qobummaa waan ishitti ulfaatuuf iyyuu nama tokko faana jireenya eegaluudhaaf fedha guutuu qabdi turte. Egaa haa ta'u iyyuu malee osuma tiiktookii kana fayyadamaa jirtuuti karaa tiiktookiitiin nama tokko barteeni. Egaa namni kuni dhugaa dubbachuudhaaf ishii qofa osoo hin taane nutumti. Amma fakkeenya namni tokko gaafa koomentii keenya jala seenee tiiktookiirraanis feesbuukiidhaanis karaa garaatiin gaafa namni tokko dhufee peejii keenya jalatti tiiktookii bareedaa tokko nuuf fanneeru maal goona keessa seennaani. Ani amma gaafa namni tokko na dubbisuma dhugaa isiniin jedhaani baawoosaa keessa seenee jechuudha. Baagiraawundi suni nama suni ilaalaani namni sun gurraacha yoo ta'e ani amma fokkiftuudhuma anumti fungeem kun jechuudha. Nama nan laalaani dhuguma isiniin jedha namni tokko gaafa haayinaan jedhee keessa seenee nan laalaani jechuudha. Egaa akkuma kana mucayittiin kunis gaafa guyyaa jammaraa seeneetu haayishiidhaan jennaan hin deebisneeni. Akkasuma gaafa guyyaa lammaffaas guyyaa sadaffaas haayishiidhaan jennaan hin deebifneefi. Isa dhumaarratti maaf hin dubbattu ree minaamin jedhee gaafa inni barreessuunii fi mucayittiin kun itti dubbatte. Gaafa keessa seentee ilaaltuuni mucaan kuni nama simboo qabeessadha. Nama baay'ee bareedaadha. Suura isaarratti gaafa agartu jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Egaa mucaan kunis gaafa kana gaafa ishiin hayi jettuun jedhuuni hayi jetteen ishiinis egaa hayiduma keessa dubbiin dhufa waan ta'eef gaafa ishiinis hayi jettuuni mucaan kunii fi mucaan kun wal faana haasaa jammaranii haasaa gaafa jammaranii baagiraawundi ishii dhugaa itti himtee nama akkasii keessan turedha amma immoo mana akkasii kireeffadhee tana jira jettee waan hunduma itti himtee waa'ee seenaa ishee jechuudha. Akkasumallee maatii ishiillee akka harka qalleeyyii ta'anii fi maatii ishiillee akka gargaaraa jirtu itti himteen jechuudha. Inni immoo magaalaa Awurooppaan jiraadha jedhee waliin haasaaniin jechuudha. Awurooppaan jira jedheetu gaafa kana Awurooppaa keessa jira jedheetuma waliin haasaanii yeroo hundumaa yeroo ishiidhaa kennee gaafa ishiin hojii ishiirraa galtu hojii ishii hojjettee gaafa ishiin hojii ishiirraa galtu yeroo bal'aa ishiidhaa kennee waliin haasa'u turaniini. Egaa haa ta'u iyyuu malee wanti hundumtuu guyyaa qaba malee dhugaan osoo hin bahiin hafu jechuudha. Egaa mucaan kun osuma kanaan jirtuuti jabaadhu waggaa tokkoffaa kee barumsa kee xumurii waggaa lammaffaa kee xumuriiti waggaa sadaffaatti dhuftee Awurooppaatti na biratti xumurtaa barumsa kee jedhee waan hundumaa ishii faana haasa'u turan. Garuu akkas jettee mucaan kun guyyaa tokko jechuudha osuma waliin haasaaniiti maaliif viidiyoo naan dawwaltuu jettee gaafa ishiin itti himtuuni bilbilli koo tabalaasha'eetiin jira. Bilbilli koo waan tabalaasha'ee jiruuf iyyuu sababii kanaaf viidiyoo sii dawwaluu hin danda'u ammatti tabalaasha'ee jira. Garuu xalabeen jira yookaan immoo ordeerii godhee tana waan jiruuf iyyuu naa dhufuu hin dandeenye ani rakkoo bilbilaa hin qabu. Rakkoon qabu bilbilli koo iskiriin isaa waan dhangala'eef guyyaa biraa waliin haasofna jedhee itti haasa'een jechuudha. Egaa gaafa inni akkas jedhee itti haasa'uuni ati garuu yoo rakkoo bilbilaa qabaatte bitaadhuu jedhee birrii 30 ergeefi. Gaafa inni birrii 30 erguufi ishiinis baay'ee itti gammaddee keessa darbee immoo maatiin korka qalleeyyiidha waan ishiin jetteefi ji'a maatii ishiitii birrii 10,000 ergaafii ture. Gaafa kana baay'ee itti gammaddee jirti gaa ishiinis suurri isaa gaafa laaltu suurri isaa nama baay'ee simboo qabeessadha. Birrii 30 ergeefi sun birrii 25,000 maatii ishiitii ergite birrii 5,000 harka ishiitti hambifattee wanta ta'e ittiin godhachaa turte jechuudha. Egaa haa ta'u malee gaafa osuma kanaan jiraniiti mucaan kun egaa jaalaladha jaalallee kooti jettee abbaa manaa koo fuulduraati jettee keessa darbee ishii gargaarurra darbee moo maatii ishiillee waan gargaaraa jiruufi waan baay'ee abdatteefu maal goote guyyaa tokko baagiraawundi isaa jala deemtee tiiktookii isaa jala deemteetu suura isaa hunda gadi buufteetu maal goote mucaan kun peejii tiiktookii ishiirratti gadhiifteeni. Gaafa ishiin peejii tiiktookii ishiirratti gadhiiftu dura gadhiifteetu namni miseejii tokkollee ishiidhaan barreessineeni gara hojii ishii deemteeni. Takka turtee hojii ishii deemtee gaafa hojii ishiirraati misaadhaaf deebitee teessuuni miseejii 3 barreeffamee jiraani. Miseejii 3 kun maal jedhaa? Daftee suura kanaa sirraa hin kaaftu ati obboleessan qabdu ati yaadduu minaamin jedhaniitu koomentii baay'ee haardii ta'e barreessaniiruufi. Gaafa isaan kana barreessaniifi mucittiin kunis keessa seentee gaafa laaltuuni akkas barreessaniiru. Ishiin koo maaliif akkas jedhu jetteetu baay'ee gaaffii ishiitti ta'e dhiisteeni. Gaafa gaaffii ishiitti ta'e dhiistuuni maal gooti gibbii keessa jirtu sun keessaatii mochuudha. Haati manaa gibbii suni dura waa boqottee jirtuu fi guyyaa gaafasii suniif
guyyaa suni manicha keessa gibbishin jirtu keessa haati manaa waan turte erga boqotteeti guyyaa sun ishiin immoo maal qabu turanii wanni qabu turanii yaaddannoo jechuudha yaaddannoo haadha manaa suniitiif gaafas dhaqxee gibbii sun hundumaa hatsaddaatee nama faana gaajira mitiiree namni gaafa ollaarraa waa godhatu isaaniin gargaartee bakka achiis nyaattee dhudhugdee baay'ee gammaddeetu dhuftee tiktookii sun gadhiiftee sa'aatiin xiqqoo turtee booddee suura kana hin kaaftu maal jedhanii miseejii kana barreessaniiruuni seentee laaltee akkas jetteetu gaafa ishiin ammas deebitee laaltu 8 ta'e ammoo gaafa 8 ta'uuni laalte gaafa 8 ta'uuni gaafa ammas deebitee laaltu inni kaan immoo jibooichaa inni kaan immoo ati yaaddu nama kana maraachuufidha maatii isaa maraachuufidha midhaan jedhanii gaafa dubbataniini ishiin kodaftee achi keessaa rifattee baateetu isaaf dhaqxee bilbilteefi gaafa isaa bilbiltuuni maalidha kun akkas jechaa jiru hin kaaftu nama du'ee midhaan jechaa jiru baay'ee dheekkamaa jiru maalidha gaafa ishiin jettee itti dubbattuuni amala nama keenyaan wallaalteere hin miqqananiituma malee namoota baay'eetu na dubbisaa namoota baay'ee jalaa silkiin kaasu hin miqqananii dhiisii jedheeni yaa rabbii baay'ee waan nama ajaa'ibachu dhugaa rabbii isiniin jedhaani gaafa akkataa isaa mammaaksa wayii fakkaataani gaafa inni akka jedhuuni dhiisi gaafa inni jedhuuni dhiistee tees hoo xiqqoo turtee ilaaltu akkaataa malee ta'e koomentiin achi jalatti hundumtuu immoojii boo'ichaa inni kaan maalidha ishiin kuni akka carraa ta'ee immoo mucaa suni nama xajjeeseetu namni isa ajjeese sun immoo mana hidhaatti galaniiru seera jala oolanii mana hidhaatti galaniiru jechuudha mana hidhaa jiruuni gaafa kana hundumtuu ishiin ergamtuudha isaan waan mana hidhaa jiraniifu ergamteefaa midhaan jedhanii dubbatanii osuma kanaan jirtu gaaffii gaafa ishiitti ta'ee keessa ishiitti gaaffii gaafa ta'u namni du'e akkamitti nafaana haasahaa jedheen gaaffii natti ta'ee jette gaafa gaaffii ishiitti ta'u maal gooti kanumaan dhiistee oddoo hojii ishii deemteeni hojii ishii ooltee otoo hojiirraa galaa jirtuuti shamarran tokkoo fi dhiira lama ta'aniitu ishiitti dhufaniini gaafa kanaa tiktookii ishiitti agarsiisanii atabaluu miti jennaan eeyyoo anabaludha jettee gaafatti dubbattuuni akkamittiin nama kana maalitti beektaa eessatti jaallattee jedhanii gaafatti dubbataniini jaalallee kootii jettee itti dubbatteeni gaafa kanaa mucaa isaan keessaa tokkichi obboleessa isaati baay'ee obsa dhabeetu micattii kana dabaddabeeni micattii kana gaafa dabaddabu fuudhanii seerritti dhufee fuudhanii hospitaala ishii geessanii ishiinis baay'ee rukutamne mana yaalaa sun keessaan baateeni gaafa kana ijoollee sunis dhufanii qoratamanii ishiinis dhuftee qoratamteefi gaafa lamaan isaanii dhufanii qoratamanii ishiin awurooppaa jira jaalallee kootii jette yoo ishiin bilbilatti bilbiltu awurooppaan jira jedhaani isaan immoo namni kun suurri du'eera waan hunduma qabu lidat kaardii wanta barbaachisu hundumayyuu qabu jechuudha isaan gaafa kana macarrashaa isaarratti maal ta'a seerri gaafa qoratu bilbila ishii gaafa harkaa fuudhanii qoratanii maal ta'a sirriidha lakkoofsi bilbilaa kan nama awurooppaati sagaleen wanti ishiin haasawaati hundumtuu sirriidhaani amma gaa seerri akkatti qoratu qaba waan ta'eef gaafa kan dhuma isaarra isaaniinis maatiin isaa dhiyaatanii naannoon dhiyaate abbootiin gadaa dhiyaate guyyaa du'a isaa awwaalcha isaatii namoonni beekan dhiyaatanii gaafa ilaalanii sirriidhaani macarra isaarratti qoratanii gaafa dhuma isaarra gahanii maaltu taasisitti fakkaata namicha ishiin biratti galtu gibbi ishiin itti galtu keessa jechuudha jaarsa xoorataa baheetu suura dargaggeessa du'ee kanarra godhateetu ishii faana haasaa ture xoorataa baheeraa already namnichi kun immoo sirriinsaa yeroo jammaraatii fi awurooppaa tureeraani awurooppaa tureetu bilbila awurooppaa hin qabaani hiriyyoota immoo achiitii qabaani isa bilbila isaa sun beerivaayit godhateetu karaa tiktookis karaa hundumaanuu hin qabaani akkasitti ijoollee faana haasa'anii jechuudha jaarsi kun jaarsa xoorataa baheeru gibbii ishiin itti galtu suura dargaggeessicharra godhateetu jechuudha dhugaa rabbii waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha ani garuu baay'ee na ajaa'ibe taa'ee ka'ee akkasumatti dhaggeeffachaa mudee kiristoosin jechuudha inna gaafa isa ta'uuni miceettiinis mana yaalarraa hin baate ijoollee isaa sunis wanneedhaanii hundumtuu tasgabbaa'ee jaarsa kana maal godhanii fuudhanii
gaafa gaa'isas immoo fuudhanii qorannaa gaafa geessanii jaarsa manadhaa geessanii gaafa achitti isa qoratanii maal jedhaanii micattiin kun nama baay'ee mala qabdudha. Jalqabarraa kaasee ishiitti haasa'an ture. Haga har'aa adduma tokko irratti agarree ani nama dulloome qabeenya qaba. Sababiin qabeenya qabuuf iyyuu mucattiin kun immoo baay'ee amala qabeettii fi akkasuma immoo harka qalleeyyii waan taateef iyyuu tokko mucaa kana gargaaruun barbaadan. Lammaffaan immoo hamma gaafa du'uutti natti siqtee akka dhirsaafniititti na wajjiniin teesse sinii galee qabeenya kana dhaalti jedhee gaafa ni dubbatuuni abbaa murtiittuma kolfee gadhiiseedhaan dhageessanii kan. Adammoo maaliifan kana sinii fiduu yaade seetan waan guddaarraa akka barannuuf dhugaa rabbii siniin jedhaanii maaliif eenyumtuu yaadu amma kan osoo ani sakaan miti jechuudha. Ishiin peejii tiktookii sun irratti gadhiisuu baattee micoon kuni waggaa sadaffaatti immoo awurooppaa dhufteetu achitti barattee achitti eebbifamta waan jedheeruufi waggaa sadaffaa eegaartee micoon kun jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaafi waggaa sadaffaa waan eegaartuufu osoo yeroo sun dhaqxeeraatte yookaan yeroo sun koottu jedhee itti mul'ateeraate yookaan nan dhufa jedhee jechuudha. Itti mul'ateetu nama ishiin hin dhiyeeyne ta'ee jaarsa kana ta'ee argameeraate maal gooti micoon kun yaaddaniittu. Inna maal isiniin jechuun barbaada walumaa galatti nama tokko gaafa qilleensa kanarra teenye yookaan sooshaal miidiyaa kanarra teenye nama tokko barree nama sunii jaalannee jaalala waliin eegalluuni dhugaa rabbii baay'ee ulfaataadha jechuudha bara kana. Nama tokko itti siqnee yookaan nama tokko jaalala keessa galuudhaaf maal gochuu qabna dursa baagiraawundii nama sunii beekuu qabna jechuudha. Malee namni nutti haasa'eef itti haasa'uun nurkan jiraatu jechuudha. Amma baay'eetu keessaan dhufee nu dubbisaanii garuu miti. Nama nu dubbisu hunduma afaan haasa'u miti. Darbee immoo nu shamarranii namni tokko gaafa didee nu dubbisu itti siqnaanii suma dhugaa isiniin jedhaan jechuudha. Inni akka kanadha. Kanaaf wantoota akkas akkasiitu jira. Namni bakka du'ee ka'ellee nama afaan haasa'u hin jedhamu jechuudha. Waan baay'ee nama dhibachuudha. Inni viidiyoon korraa kana fakkaata. Wanta kanarraa akka isin barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu kanarraa baradhaa. Namoonni sooshaal miidiyaa garaagaraa irra teenye gaafa nama faana jaalala eegalu yookaan nama faana bultii ijaarrana jennee gaafa yaannu waan hin taane nama quunnama jechuudha. Kanaaf waan kanarraa akka isin barattan abdii guddaan qaba. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Bye bye.